Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. yaala qaqqabate hospitaala ijoolleen qaqqabatan ijoollee muraasa siin jedhee jira. Isa iyyuu wanti si ajaa'ibaati. Hospitaala keessaa iyyuu haalli itti humna mootummaa jala oolchuudhaaf jedhanii namuma rukutamee inni kaan jilba isaa rukutamee inni kaan harka isaa rukutamee inni kaan mudhiin isaa cabee waan hedduutu jira. Kanamayyuu gara mana adabaatti geessuudhaaf haala isaan itti faajaa turan jira. Muddee 2 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo sagantaa keenya kallattiin Oromiyaa irraa isiniif dabarsinu eegallee jirra. Sagaleen dura irratti dhageessan kun sagalee barataa Yuunivarsiitii Harammayaati. Yuunivarsiitii Harammayaatti mormii maastar pilaanii Finfinnee wayyaanee isa haaraa federaalizimii diigee Oromiyaa koloneeffachuuf ba'e kana mormuun barattootni karaa nagaa hiriira ba'an diddaa dhageessaniin waraana wayyaanee waliin walitti bu'uunsi dhalatee jira. Uummanni Harargee mancaan poolisoota diree barattoota baraaraa jira. Guutummaa gabaasa kanaaf kan biroo Jaal Hariiroo Jorgoon isiniif dhiyeessa. Gaaffiif deebii barattoota Yuunivarsiitii Harammayaaf agabaastuun keenya aslii Oromoo 2 achitti argamtee waan taajjabde nuuf himti. Akkasumas saba magaalaa muummittii hin qabne qabsoo Oromoon Finfinnee irratti godhu mata duree jedhuun kan hirmaataa keenya irraa nu dhaqqabe qabna. Jaallee Ayyaanee Kaayyoo isin biraan geesse. Wallee Caalaa Bultumee isa haaraan afeerraa istiidiyoo keenyaati. Ani Biiftuu Galmoos keessummeessuun isin faanan tura. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan jedha. Gabroonfattuun murna Tigrootaa fincila qindeessaa jirtu jechuun bakkee garagaraatti ilmaan Oromoo dararaa jirti. Barattootiin gama isaaniitiin hanga mirgi abbaa biyyummaa keenyaa kabajamutti qabsoo keenya itti fufna jechuun ejjennoo cimaan dura dhaabbatanii lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne Oromoo fi Oromiyaaf dabarsanii kennaa jiru. Gaaffii barattootaa sirnaan deebisuu kan dadhabde gita bittuun maafiyaan wayyaanee barattoota Oromoo irratti tarkaanfii ajjeechaa kan fudhataa jirtu yoo ta'e illee fincilicha dhaabsisuu hin dandeenye. Hinumaatu gara guutuu biyyattiitti tarkaanfachuun uummatas dabalatee Oromoo marti har'aan tana duula faccifannaa irratti argama. Dhiiga keenya akka maleetti dhangala'u seenaan OPDO haa gaafatu jechuun dhaammatanii kan qabsoo itti fufan barattoonni kun uummata of jala hiriirsaa jiru. Haaluma kanaan fincilli diddaa gabrummaa kun godinoota Oromiyaa fi yuunivarsiitiiwwan keessatti jabeeffamee jiraachuun ifa ta'eera. Yoomillee taanaan qawwee wayyaanee sodaaf biyya keenya dabarsinee ilaannu hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoon hanga galiin geenyu hoomtuu nun dhaabu diddaan keenya hanga walabummaa Oromiyaatti itti fufa jechuun isaanii gabaafameera. Diddaan kunis akka ibidda saafaa guutuu biyyaa waliin gahaa jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen akka Haramayaa, Bulee Horaa, Madda Walaabuu, Mattuu fi Amboo keessattis haala wal fakkaataa fi wal irraa hin cinneen hin dhaabbatin jira. Haa ta'u malee diddaan itti fufuun miidhaawwan waraanni wayyaanee yeroo ammaan tana geessisaa jirus abadan kan of duuba isaan hin deebifne ta'uu mirkaneessaa jiru. Guyyaa kaleessaa muddee 1 bara 2015 ganamarraa sa'aatii 1 irraa eegalee godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ayiraa Gullisootti fincila diddaa gabrummaa finiinaa ta'etu gaggeeffamaa jira. Waraana diinaa akka biyyee yoo itti guuranillee uummanni keenyas heddumina waraana wayyaanee kanaaf hin jilbeeffanne. Hangamillee manguddoolee, harmootii, daa'imman osoo hin jenne reebichi hamaan irratti fudhatamaa kan jiru yoo ta'e illee kun ammas uummata sodaachisee kan duubatti isaan deebise otoo hin taane uummanni ammallee daandii cufeetuma dhaabbatee jira. Hidhamuunis ta'e du'aan ejjennoo keenya hin jijjiirru jechuun daa'imaa hanga maanguddoowwaniitti daandiitti bahanii falmii gaggeessaa jiru. OPDO'n uummata aanichaa iddoo tokkotti walgahii waamtee uummanni biillaa qara qabu dullaa eeboo fi dhagaadhaan ari'ee aanichaa baasaa ture. Sababa kanattis humnoonni uummata duuba jiran ABO fi qeerroo bilisummaa Oromooti jechuun tarkaanfii hammaataa kan fudhatan ta'uun addaateera. Ta'us ammas
Uummanni kaayyoo keenya irraa boodatti hin jennu jechuudhaan itti cichee fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jira. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti kan eegale fincilli diddaa gabrummaa barattoonni kaleessaa fi har'a dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Wayyaaneenis akkuma amala ishee sammuu yaaduu dhiiftee qawwee harkaa qabdu abdattee barattootaa fi uummata nagaatti dhukaasaa banteetti. Keessaafuu yuunivarsiitii Haramayaa keessatti fincilli mormii maaster pilaanii Finfinnee fi gaaffiin abbaa biyyummaa dhoheera. Agabaastuun keenya Aslii Oromoo 2 bakka sanatti argamteetti akkasumas barataa yuunivarsiitichaa hiriira kanarra ture dubbisneerra akka itti aanutti dhiyaata. Hello. Dhagahama Aslii. Hayyee riippoortara sagalee qeerroo Aslii Oromoo 2 toora irratti argamteetti dhaggeeffattoota keenya waan naannawa Haramayaa jiru kallattiitiin isin dhageessifna. Aslii mee maaltu jira naannawa yuunivarsiitii Haramayaa maal argite mee maal taajjabde? Waliin taajjabe fi wanni argee maal ture? Jireenya naannoo giddisanii illee garuu haa ta'u garuu information yookaan waan hin argee jiriyaan. Beekumsa wayii uumamee ture sa'a san keessatti eegas ambulaansiin irra deddeebitee gibbii keessaa bahaa turte. Kan keessa gubaa qaasannu ijoolleen akkanatti miidhamtee ijoollee fi uummanni federaalonni achi keessa jiran. Kan itti bu'an dhageenya ambulaansii jala bakka wal dukaa dhufne. Poolisoonni mooraa seenanii barattoota hedduu miidhan jechuun dhagahameera dhugaadhaa? Miidhuun dhugaadha miidhamanii jiranii maaliif ija keenyaan agarree jira. Harar hospitaala Sodfaanaa jechuudha. Achi keessatti ijoolleen miidhamtee hanga 8 immoo akkana miidhamanii kan achitti wallaanaman jiranii. Isaan wallaansa fudhatanii sa'a san keessatti ka'anii deemanillee hedduudha. Haa ta'u garuu isaa cabee lafeensaa dhohee isa dugda isaa irratti spinal cord kanarratti kan dhawame isa ijoollee 2 mataa isaanii dhawaman isaan san ni jiranii wallaansi isaan mataa lamaan ijoolleen mataa dhawamte wallaansa fudhatanii galgala bahanii jiranii isa ijoollee dhohe immoo jechuun bakka ogeessa maaliif achitti wanni isaan godhanii jiru. Ilmeetti jiranii mucaan numa iyyaa wallaansa dhabnaan mucaa fudhannee bahuudhaaf yaalii goonuu ture. Haa ta'u garuu hulaarra oguu geenyu yoo wallaalame asumatti wallaansa fudhate yookaan ambulaansiidhaan karaa jitti deebi'e malee kar tokko sossoo hin dandeessanii jedhamee ijoolleen akkasitti dhorkamtee turte. Ijoollee warra madaa'an kanallee akka tajaajilan arganne akka wallaansan arganne barbaadu jechuudha. Mucaan maaliif lafeensaa dhohaadha. Dhohaa jechuun keessi dhohee jira. Ogeessi haalaa du'aatti jennee mucaa achi keessaa caalaa jedhama baasuudhaaf yaallee turre. Haa ta'u garuu hulaarra oguu geenyee nuti bajaajirra mucaa korsiisu kaane akka deemuu hin dandeenyee fi wallaansa achumatti fudhachuu qabaate achumatti wallaanamuu qaba. Yoo achirraa wallaanamuu qabne garuu karaa gidduutti bakka jeequmsi jiru isaanitti deebi'uu qabna ture. Eegas nuti bakka achi turre waan goonu wallaallee. Eegas ijoolleen amma fakkiitti illee jirti. Ammallee achi hin jirti. Ijoollee 4 immoo akkana Sodfaanaa jira. Qonnaan bulaan naannoo sanaa barattoota yeroo isaan mooraa keessaa ari'anii baasan irra goree barattoota gargaaree poolisoota madeesseera jechuus dhageenyeera. Karaa Finqillee moo Xinniqeedha akkuma odeeffannoon hin qabaanillee. Si ijoolleen maaliif oguu jeequmsi uumamu dhumarraa uummata keessa seenti. Qotee bulaan keenya ammas uummata san ofitti qabee dho'isu. Namichi san akka tasaa dho'isuu isaa beekameetti dhaqanii turanii ijoollee sana garuu ani isaa jechuudha walitti bu'anii turanii. Haala san qabatamaadhaan ijoolleen naayintee jirti ijoolluma teenya achi keessa kan jirtu. Haala kana fakkaata. Dabarsee laadhu jechuu fi poolisii wajjin walitti bu'an jechuudha. Ijoolleen keenya tumamtee jechuu jira. Haa ta'u achi naannoo san keessa jiru. Haa ta'u garuu uummanni tokko sodaa qaban. Maaliif federaalli uummataan wal qixa jira achi keessatti naannoo san keessa. Gibbii keessallee akkasuma. Malee uummanni ijoollee keenya miidhamaa jiran ijoolleen tumamaa jirti sirriitti galeessa jira. Sirriittis ijaan ilaalaa jiran. Maaliif mana isaanii keessatti ijoollee dhokattee jirti waan agartee ammas ijoolleen itti himtillee. Hayyee Aslii mee poolisoonni Oromiyaa fi poolisoonni federaalaa
dhimma kanarratti walii galteen qabanii jedhani akka dhagaa jirrutti poolisiin federaalaa tokko ilma Oromoo ijoollee hiriira karaa nagaa gaafatan kana yeroo rukutu federaaliin kan poolisiin Oromiyaa immoo isa federaalaa kana rukute jechuunis ni jirti. Wantoonni akkasii isaan jechuullee numa jira. Garuu waan barataan tokko waan na himeen hima. Jechuun isaan kunis isaan ijoolleen keenyaas waluma keessa. Kana jechuun mucaan miila irratti dhawame dheefi kan irra deddeebisuudhaaf hogguu ka'u akka amma deemati. Deemee irraa dhufkee ani akkasittiin bahee mucaan sun aangoo kiyyaanii dhagee. Hospitaala yeroo isaan keessatti malee ani illee kunoo miila irra dhawameetiin ture ta'een agarsiisee jira. Garuu mucaan kaan wajjin ture san isa federaatichi hogguu dha'uu ka'u deemachi chokkii ta'ee akkasitti narraa dhorkee turraanii dhagee. Hayyee aslii Oromoo lama guddaa galatoomii waan jiru bifuma kanaan mee nu gabaasaa deemi. Hayyee galatoo. Tola. Hello. Hayyamamaa taatee sagalee qeerroo fi gaaffiif deebii gochuuf toora irratti argamuu keef guddaa galatoomsiin jenna. Hayyee duraan dursamee maqaa kee eenyu jennu? Maqaan koo Faayisaa Mamannaan jedhani. Hayyee barataa Faayisaa guddaa galatoomii. Gaaffiin barattoota maal ture? Maal jettaniiti hiriira baatan Haramayaatti? Yeroo ammaa mootummaan biyya kana bulchaa jiru uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiruu fi akkasuma immoo dhimma Oromiyaa jechaa akka jiru egaa beekamaadha. Sanuma falmachuudhaan mirga abbaa biyyummaa falmachuu fi maaster pilaanii mormuudha. Duuba gaaffii kana yeroo gaaftan isin barattoota meeshaa harkaan qabdanii hiriira nagaa baatanii moo maal gootan? Wanti jiru karuma nagaatiin sagalee isaa dhageessifatee mormii isaa dhageessisuudha. Akkasuma immoo wanti haalli itti ta'ame sagaleen dhageessifamee jechuudha. Haala ittiin mirga abbaa biyyummaa isaa falmachuu ifatti itti ka'an lafa kaa'ateetoo barataan waliigalee badii tokko malee yeroo itti isaa falmachaa turedha jechuudha walumaa galatti. Baay'ee gaarii. Yeroo isin karaa nagaa gaaffii kana dhiyeessitan deebiin gama mootummaatiin isiniif kenname maali? Barataan naannoo isaa akkasuma sagalee isaa dhageessifachuu jalqabee booda humni tika mootummaadhaan mooraa keessaa akkuma socho'utti jiru gama biraatiin immoo pirezidaantiin moorichaa yookaan immoo kaampaasichaa jechuudha. Gaaffiin akka isaan hin deebinee fi akkasuma immoo gaaffichi qaama biraatiin odeessanii waan gahaa hin haasofne yeroo sanitti akkasuma gaaffii barataa akka tuffachuutti yookaan harkatti tuffachuutti yaasee wantichi deebi'ee waan qaban. Waraanni kun mooraa seenanii barattoota irratti miidhaan geessisan ni jira? Sun sirriitti ga'ee jira. Waraanitti haalli jalqabatti ture jalqaba poolisoota waraanatti ture. Poolisiin federaalaa wanti ta'e barataan hedduun miidhamee jira. Isa irra darbee immoo ijoolleen baay'een isaanii dheessuudhaaf reebicha baqachuudhaaf ijoolleen gamoodhaa buqqufan jiru. Miidhaa hedduutu geessisa. Tarii namoota ati beektu maqaa isaanii beektu yookaan baay'een isaanii wanti quba qabdu jira? Baay'ina isaanii egaa yeroo jalqabaatiif ijoolleen humna waraanaa jalaa kan baqatan jiru. Fuuldura dhaabatanii hanga danda'an immoo sagalee isaanii yaadannoo dhageessifachaa boodarra haalli itti cimnaan haalli itti jalaa baqatan jiru. San keessa baay'inni isaa hangana jedhamee murteeffamuu baatullee ijoolleen yaala argachuudhaaf yookaan immoo gara hospitaalaa deeman hanga ijoollee 10 olii hospitaalatti waan agarree jechuudha. Ofii wanti arge hospitaala Yootfaanaa akkasuma immoo jeneraal hospitaalii kan magaalaa keessatti argamutti ijoollee yaalamaa turan jiru. Shamarran immoo kan mooraa keessattis reebicha irra ga'ee achumaan mooraa keessa akkasuma immoo Haramayaa hospitaala iddoo adda addaa itti guuraman hedduu isaaniiti. Namoonni ati beektu tarii yoo jiraatan maqaa isaanii nuu himuu dandeessaa? Egaa akkuma inni sila
si kaasuu yaaletti ijoolleen hedduun isaanii miidhamanii jiru. Hangi yaala qaqqabate hospitaala ijoolleen qaqqabatan ijoollee muraasa siin jedhee jira. Isa iyyuu wanti si ajaa'ibaati. Hospitaala keessaa iyyuu haalli itti humna mootummaa jala oolchuudhaaf jedhanii namuma rukutamee inni kaan jilba isaa rukutamee inni kaan harka isaa rukutamee inni kaan mudhiin isaa cabee waan hedduutu jira. Kanumayyuu gara mana adabaatti geessuudhaaf haati isaanii dhiifaa turan jira. Gaa humnuma barataatiin haalli isaa miliqfamee jira. Ijoollee muraasa jiran keessaa fakkeenyaaf ijoolleen injinariin jiraatan kan akka milkeessaa fa'aa kan jedhaman jiru. Ammas milkeessaa caakaa milkeessaa dabalee ammayyuu hospitaalchiisaa jiru. Ijoolleen kun caalaa kan jedhamu kaleessa baasne akkasumas immoo ijoolleen biraas kan jira hospitaala jiran jiru jechuudha. Mee maqaa isaanii kan irra naa deebimee sirriitti hin dhaga'amu. Maqaan isaanii caalaa kan jedhamu jiru. Dabalataan milkeessaa kan jedhamu jiru. Milkeessaa lama jedhamu. Akkasitti milkeessaa dabalee jedhamu. Immoo bakkee matti kan jiru. Dabalatee immoo ijoolleen jira hospitaala jiran jiru jechuudha. Barattoonni mooraa keessaa bahanii illee jala deemanii ari'aa turan jedhanii warri waraana wayyaanee kun. Duuba qonnaan bultoonni naannoo sanaa waan tumsanii fi barattoota irraa dhorkanii waan jedhamu jira. Waan kana quba qabdaa? Wanti si ajaa'ibaati. Sila uummanni naannoo sanii keessaa yoo yuunivarsiitii Haramayaatti kan argamu uummanni naannoo sanii uummata magaalaa Haramayaatti fi naannoo ishee baadiyyaa jiran akkasuma wadaa'im naannoo ishee dabalatee immoo magaalaa fuuldura yuunivarsiitii argamtu baatee fi uummata naannoo isheeti. Uummanni naannoo sanii tumsa guddaa fi guddaa yoo iyyuu galateeffamuu qabu barattoota moorichaatti godhanii isa darbee beetu kooluu uummataa jala taa'ee akka itti waraanicha of dabarsaa ture. Isaan immoo kanumarra iyyuu darbanii barataa waraqaa eenyummaa isaatiin barbaadanii kara mooraa deebisan. Isaan mallee dhukkubsatan yookaan immoo rukutamanii too harka barataatiin barataa wal qabee gara mana yaalaa deemu. Isaanumayyuu yaada hidhuudhaaf urufumatti mooraa alatti kophee fi qabattoo isaaniirraa fuudhanii haalli jiran jira jechuudha. Qonnaan bulaan mancaatiin poolisii barataa tokko irratti yeroo inni barataa rukutu mancaatiin irraa rukutee poolisiin madaa'es ni jira jedhama. Waan akkasii jira. Isumayyuu uummatni waan guddaa asoomitiin jedhee jira. Akkuma jalqaba siin jedhe sanarra darbee humna qabuun barataa irratti tumsaa ture. Wanti akkasii iddoo barattoonni itti godhatan jechuun uummata isaan biratti godhatan naannoo sanii maatii uummata toora jiru jechuudha. Haalli isaan ittiin poolisoota irraa ittisan jiru sanarra darbee haalli ittiin poolisoota wajjin illee walitti bu'an jiru jechuudha uummanni. Barataa Fayyisaa Mahammad gaaffiif deebii sagalee qeerroo waliin taasistee fi galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jenna. Hedduu galatoomi. Saba magaalaa muummittii hin qabne qabsoo Oromoon Finfinneef godhu. Heerri biyya Itoophiyaa naannoo 9 fi magaalaa tokkoof beekamtii kenna. Yookaan heera federaalaa keewwata 47 fi 49 naannoleen salgan kunneen Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee, Beenishaangul Gumuz, uummattoota Kibbaa fi Gaambeellaa fi Harariidha. Magaalli beekamtii heeraa qabdu Finfinnee qofa. Isheenis teessoo mootummaa federaalaati jedhamtee waan moggaafamteefi. Dirre Daawwaan beekamtii heeraa hin qabdu. Kanaaf yookaan naannoo tokko keessa galuu qabdi yookaan beekamtii heeraa argachuu qabdi. Kan lamaan ta'uu yoo baate qaama dachee biyya Itoophiyaa jechuun nama rakkisa. Sababni isaa qaama heerummaa hin qabdu. Heerri federaalaa 1995 keewwanni lammaffaa lafa biyya Itoophiyaa kan jedhamu lafa naannolee salganiitii jedha. Lafti Itoophiyaa kan naannolee salganii ala hin jiru. Lafti Finfinnee lafa naannoo Oromiyaa ta'uu karaa wal nama hin dhoofneen kaa'eera. Heerri federaalaa Itoophiyaa keewwata 2, 47 fi 49. Kanaaf Dirre Daawwaan heeraa ala jiraataa jirti yookaan extra constitutional. Dubbii ijoo koottan deebi'a. Innis waa'ee Oromoo fi magaalaa Finfinneeti. Magaalonni bara ammayyaa kana keessa madda qaroominaa fi giddugala kalaqaati. Jireenyi fooyya'aan kan ammayyaa ta'es magaaluma jira. Magaalli teessoo nama barateeti. Walumaa galatti
Magaalli wiirtuu qaroominaa, kalaqa, siyaasaa, dinagdee fi barnootaa fi odeeffannooti. Sabni magaalaa keessa hin jiraanne kana hundaa hin qabu. Kun immoo doofummaa waan hundaan gadii fida. Magaalonni gurguddoon Oromiyaa keessaa kan isaan akka magaalaatti hunda'an bara Minilik keessa. Kunis kan ta'e uummata Oromootu lafa sana irraa ari'amee loltuun sirna nafxanyaa Minilik achirraa akka qubatanii Oromoota naannoo sanaa bulchan taasifame. Loltoonni Minilik afaan Amaaraa dubbatu, aadaa Amaaraa ordofu, Oromoota tokko tokkos fuudhuu fi itti heerumuun ni amaaressu turani. Kanaafuu bu'uurri aadaa fi afaan magaalota Oromiyaa afaan Amaaraa fi aadaa Amaaraa ture jechuudha. Magaalonni Oromootaan hunda'anis dhumni isaanii kan nafxanyaa akka ta'u ta'eera. Finfinneenis haaluma kanaan qe'ee warra Tufaa Muunaa badeetu akka teessoo impaayera Itoophiyaa Minilik taatee bara 1886 gadi suuqamte. Erga hundeeffamtee kaasee hanga bara 1936tti sirna nafxanyaatu irraa wal ijaaree afaanii fi aadaan Oromoo irraa mancaasaa dhufe. Bara 1936 hanga bara 1941tti Xaaliyaaniin afaan barnootaa magaalaa Finfinnee keessaa afaan Amaaraa fi afaan Oromoo goote. Oromoonni Finfinnee fi naannoo ishee barumsatti ijoollee isaanii erguu jalqabanii. Waggaa 5 booda Haayile Sillaaseen aangoo isaatti deebi'uun afaan barnootaa afaan Amaaraa qofa akka ta'u akka biyyattii bara 1942 labsii baase. Oromoonnis barnoota irraa ittifamanii bara sanaa kaasee bara Dargiis bara adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookiin Adawaayii Oromoon Finfinnee barnoota irraa akka dhorkametti hafe. Adawaayiin bara 1991 aangoo qabate. Bakka garaagaraatti afaan Oromoodhaan barnooti akka itti fufu dirqamus Finfinneen akkuma bara Minilikitti afaan tokkittiidhaan barsiisuu ishee itti fuftu taasise. Imaammata barnoota ishee naannoo Amaaraatu qopheessaaf. Kitaaba barumsaa kutaa gadii ammaa Finfinnee ilaala. Heerri naannoo Oromiyaa magaalli muummittii Oromiyaa Finfinneedha jedha. Garuu heerichuu magaalaa Finfinnee irratti aangoo hin qabu. Imaammanni barnootaa magaalaa guddittii Oromiyaa naannoo Amaaraatu murteessaaf. Kitaaba barataa kutaa gadii aanaa irratti akka naannoo Amaaraatti qophaa'ee barraa'etu jira. Naannoon Oromiyaa dantaa addaa heera federaalaa keewwata 49 fi 5 kennameef illee argachuu ni dhorkamte. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Amaaraa fi aadaa Amaaraa qofaatu babal'ataa deema. Afaan Oromoo immoo handaara magaalaa irraallee ari'amaadhumaa deemaa jira. Jaarmiyaaleen mootummaatiin asirratti wanti hubatamuu qabu chaartariin Finfinnee bara 1997 bahe gandoota baadiyyaa 23f beekamtii kennee ture. Qotee bultoota Oromoo immoo barnoota irraa dhorkamanii waggaa hedduu turan. Kan chaartarichumatti bara 2003 fooyya'uun gandoonni baadiyyaa hin jiran jechuun lafa hundaa gandoonni baadiyyaa hin jiran jechuun lafa hunda ishee qotee bultoota Oromoo irraa fudhachuun uummanni kun achi buuteen isaanii dhabameera. Kun waan fagoo miti. Finfinneen babal'ataadhuma deemtii aadaa fi afaan saba Oromoo balleessaa. Hubadhaa, naannoleen 8 biyya kanaa Oromiyaa irraa kan hafe magaalaa guddoo isaanii keessatti seera baafataniitu afaanii fi aadaa isaanii dagaagfataa jiru. Kan naannoo Oromiyaa garuu magaalli Finfinnee of keessatti guddisuu miti. Handaara magaalattii irrattillee afaanii fi aadaa jirtullee mancaasaa jirti. Amma immoo dunuunfatteetu maastar pilaaniidhaan aanolee Oromiyaa 17 fi magaalota 36 of jala oolfachuuf wajagaa jirti. Karoora maastar pilaanii 2014. Duris qotee bultoonni Oromoo maqaadhuma misoomaatiin ka'aa turanii. Aadaa fi afaan Oromoos handaara Finfinnee irraa maqaa misoomaatiin badanii. Gandoonni 23 sunis maquma misoomaatiin badanii. Bara Minilikii kaasee
hanga ammaattillee bulchiinsi magaalaa Finfinnee afaan Amaaraatiin maaster pilaanii lafa heektaara miliyoona 1.1 Oromiyaa irraa fudhatee hin beektu. Maaster pilaanii ammaatiin kana yoo goote Finfinneen lafa ishee amma qabdu si'a 20 guddifattii jechuudha. Kana jechuun Oromoon naannoo giddugala Shawaa Kifla Agarii duriitti deebi'a. Sabni Oromoo kan bara kamiiyyuu caalaa maqaa misoomaatiin buqqa'aa jechuudha. Gaaffii namni kamuu of gaafachuu qabu Finfinneen yoo teessoo mootummaa federaalaa taate Oromiyaa jalatti akka isheen hin bulle wanti dhorku hin jiru. Fakkeenyaaf magaalli guddoon Switzerland Bern jedhamti. Bulchiinsi magaalaa Bern naannoo Bern jalatti bulti. Afrikaan kibbaa magaalaa guddittii 3 qabdi. Kan bulchiinsa Pretoria, kan mana maree Cape Town, kan mana murtii waliigalaa Bloemfontein. Magaalonni sadanuu naannoo keessatti argaman jalatti bulu. Magaalli guddoo Kanaadaa Torontoon mootummaa federaalaa miti kan bulaa jirtu. Magaalli muummittiin Bosniyaa Herzegovinaas mootummaa federaalaa miti kan bultu. Brussels magaalli guddittiin Belgium mootummaa federaalaatiin miti kan bultu. Brussels magaalaa aflameettidha. Bilingual, Dachii fi Faransaay akkuma Finfinnee Brussels sabadashtu marsee jira. Magaala keessa immoo Faransaaytu baay'ata. Aangoon, afaan, wanti hundi saba lamaan jidduutti hirama. Kanaafuu waan Finfinnee irratti godhamaa jiru ukkaamsa mootummaan abbaa irreeti. Innis kan warra mootota durii irraa gargar miti. Yoo lafa qotee bulaa saamuudhaan caali malee. Furmaanni isaa tokkoffaa maaster pilaaniin qindaa'aa jedhamu kun yeroo xumuraaf guutuutti hafuu qaba. Finfinneen ol malee dalga Oromoo buqqiftee guddachuu hin qabdu. Hatattamaan mirga addaa Oromiyaa hojiitti hiikamuu qaba. Galiin Finfinnee irraa sassaabamu Oromiyaan hirachuun qotee bultoota xurii Finfinneen miidhamaa jiran gargaaruu, imaammanni hawaasummaa Finfinnee Oromiyaa jala galuun manneen fayyaa Finfinnee afaan lamaan dalaguu qabu. Dokteeronni afaan lamaanuu kan danda'an ta'uu qaba. Qormaata afaaniitiin mana barumsaa haaraan ijaaramuu hin qabu. Isuma jiru afaan Oromoo fi afaan Amaaraa jedhamee bakka lamatti qoodama. Manni jireenyaa Oromootaaf addatti Oromiyaadhaan ijaaramee Oromoonni baay'inaan akka Finfinnee galan godhamuu qaba. Gosoonni Oromoo Guullallee fi Ekkaa qoratamanii deebi'anii afaan isaanii baratanii ijaaramuu qabu. Dacheen kan isaanii waan ta'eef. Ammaaf aadaan godina Finfinnee kana Galaan ta'uu isaati. Galaan Oromoo mara Finfinnee keessatti tokkummeessaa jechuudha. Miidiyaan Finfinnee afaan lamaan dalaguu qaba. Kantiibaa fi manni maree bulchiinsa Finfinnee akkuma Oromiyaa kaaniitti ijaaramuu qabu. Manneen murtii Finfinnee keessaa mana murtii Oromiyaa jala galuu qaba. Sabootaa fi sablammoonni hirmaannaa siyaasaa argachuu qabu. Aadaan isaaniis ni kabajama. Yoo lakkoobsi isaanii baay'ee ta'ellee manni barumsaa ni saaqamaaf. Kanas kan murteessu caffee Oromiyaati. Waan kana galmaan ga'uuf Oromoon hundi utuu siyaasa deggaraa mormaa jedhee wal hin qoodin eenyummaa Oromummaa Finfinnee irratti deebisee ijaaruuf qabsaa'uu qaba. Milkeessaa miidhagaatiin qophaa'ee Ayyaanee Kaayyootiin kan dhiyaate. Wirtuma caftu lama Finfinnee biitu faana akkamii gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii
fakeen lakkisini Eenyu baashiitti gurbaa kanneen nati nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama Higumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan Kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa ereegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura Dadamma kilaki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin kokkoodhiini biyya si dhuunfatte haala galani Dadamma kilaki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin kokkoodhiini biyya si dhuunfatte haala galani Oromiyaa biyya koo meeqa siif kitimame dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinne kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si murgitu guddataa arraddoo uumaaf diinaan dhuunfatama Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gad hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata sirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waami biyyi yoom gurgurame Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaffanne na ol taane Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaffanne na ol taane Sabombi haleli bigemi Ariyer kuma kabu Ubatin debiu yomu jajabeni Kalmata fi murata jaban Ragoonni baase kootuma tubeka Ololtuuf gantuuf Agurra sabaasi hundusuma eega Maatti beekti gadeen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naa jedhi Maatti beekti gadeen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru Rajjedhu qalbiina kee faraannaa fi jaarraa tokkon caalu jabaadhu yaa waboogoota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkiinsiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala jabaadhu moota ajjeesii sooratu bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa Absoon diddaa gabrummaa itti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaran galmaan ni geenya Miniliki gabroo qatamne jedhanii wayyaanee dammaqsite biyya keenya hin saamsifnu lollaa jettee bosonaa labsite ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa walabaan ni ijaarra gaachanni saba Oromoo wamoonaa jiraattu hanga Oromiyaa fi Oromoo falma hin lakkifnu beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu uumaa barataa Oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinnee irra ni mirmirsiifna injifannoon uummata Oromoo Simannu fudhannu Master Bilani biyya lamaan taatu Oromiyaani
walwaame gagarmaame jimmaa goree irratti walwaame gagarmaame baabur mattuu irratti walwaame gagarmaame arsiya saynaa irratti walwaame gagarmaame baalee finii irratti walwaame gagarmaame gadaa borraa irratti walwaame gagarmaame gara mul'ataa walitti dhaame gagarmaame injii boree irratti walwaame gagarmaame borana moyyaaletti walwaame gagarmaame hojjammata kalii walitti dhaame gagarmaame amboyyaa dhiiratti walwaame gagarmaame indoo kachisii jallutti waame gagarmaame finfinnee oromiyaa irratti walwaame ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota ilakkatti bareeddu hidhannoon ilamuun goota ilamuun goota tuulo dimaan ajjiisii maal manaa goota jabduu kaasibiila obooyaa gooftaa diina irra biinna dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiira jajjabduu kaasibiila obooyaa gooftaa diina irra biinna dhaqqabi jedhiini sabni keessi firiira amantiidee laftis bari'uu geessee lammiin dhaame gadaan bilisummaadhaa waboon bosonaa garma hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taatu ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu jaallan kufanii singadhu gumaa isaanii lola muraasaanii mutaadhaani jibraadhaani sabniidhaani jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Oduu ammee barattoota Oromoo rasaasa wayyaaneen yuunivarsiitii Haramayaa keessatti madaa'anii hospitaala ciisan keessaa barataa Gazzaaheen Biqilaa boqachuunsaa beekameera. Barataa Gazzaaheen yuunivarsiitii Haramayaatti barataa waggaa lammaffaa yoo ta'u dhalataa Horroo Guduruu Wallaggaati. Sagaleen qeerroo maatii Gazzaaheen Biqilaa fi hiriyoota isaaf gadda itti dhagahame ibsuu fedha. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya barataa Faayisaanis as deebi'ee jira. Isa waliinis turtii xinnoosii taasisna. Wanti toora kana jiru yuunivarsiitii Haramayaatti wanti jiru dingatirraa jalqabee wantoonni hedduun ammatti immoo wanti yeroo ammaatti ta'aa jiru barattoonni hedduun uummata keessatti sassaabbamanii manhidhaa itti guuraman jiru. Barattoonni toora 60 ta'an 60 haala itti mana hidhaa keessatti kan mooraa keessatti haala itti hospitaalatti illee yaalii isaan godhamee jira. Dabalataan immoo kalee galgala guyyaa guutuu guyyaa qabaman irraa jalqabee barattoonni reebamaa koomaa turanii egaa haala barattoonni as keessatti reebaman sun gargar kan ba'an jiru. Barattoonni muraasni ba'anii muraasni hafan. Toora barattoota 21 kan ta'an ammayyuu reebicha hamaadhaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jechuudha. Barattoonni isaan ba'an immoo dhukkubbii qaamaa kanarra darbee immoo ijoolleen lafeen illee hanga qabuudhaan hospitaala mooraa keessaa itti ga'uun isaanii yaalaa hin jiranii. Kanarra darbee barattoota haalaan ittiin jiran immoo karaa hospitaala qaqqee yookaan immoo hospitaala Yoosaana jedhamutti fudhachaa jiru. Wanti asitti ta'aa jiru barattootuma kanallee haalli adamsaa jiran jira. Barattoota asii jechuudha. Barattoonni adamsamaa jiran kun ambulaansiidhaan karaa mooraan akka fudhatamanii sobanii sistama kan fayyadamanii haala itti barattoota adamsanii qabaa jiran jiru. Fakkeenyaaf barattoonni as jiran barattoonni haaromii keessa jiru. Barattoonni jiranii waggaa afuraffaa sadaffaa jiru. Barattoonni immoo yaadni isaanii baay'ee kallattiin gurbaachaa jiraa jiru. Isaan immoo karaa isaa badhagsanii jedhu wannaan badhagsanii beekaman yookaan sajjatti jedhamutti beekaman jechuudha. Hayyee barattoota amma alaati warra baqatee mana qonnaan bulaa jiru kana yeroo qabanii fidanii barattoota gara 60 ta'an kana maal gochaa jiru mee mooraa keessatti? Egaa akkuma jedhamu barattoota 60 fi ta'uu ta'antu hawaasa keessaa sassaabamuu lafa uummanni hawaasni gargaaru dheebuu isaan hojjechaa jirutti meeshoota gandaa akkasuma immoo kaabinee ganda keessaa qaban infoormeeshinii wal qabatanii barattoota taa'aa jiru. Barattoonni kun kallattiidhaan guuramanii jechuudha. Ingilizii isaa jalqabanii tajaajilaa jiru. Haalli isaan reebamaa jiran jira reebisaa. Kan keessaa qorannoodhaan waan akkasii ijoollee 21 ol waan ta'an achi
samisanii kaawwan isaanii immoo yaa kan achi keessa baasanii mana yaala kan jiru mana yaalaa mooraa keessaa egaa ga'umsa ga'an qabu ammas tajaajila ga'aa kennaaf jiru barattoonni kan dararamaa jiru. Kanarra darbee immoo mooraa keessaa haalli barataan dhukkubsachaatuma karaa maatii jalaa jira. Kaawwan keessatti deemu jira dhokatee magaalaa keessatti jooraa jiru jira. Hospitaala keessatti barattoonni sarjarii ta'an jiru jedhani. Akkuma kaatu yaadatti barattoonni eeggatta guyyaa hiriirri ba'amu miidhaan maalirra ga'e kan lafa ilaalchaman kan gamoorraa gadi darbataman jiru. Isaan keessaa ijoolleen muraasni isaanii kutaa sarjarii yookaan immoo baratanii wasaas baratanii hodhuutti kutaa galan jiru jechuudha. Ammayyuu dabaree eeggachaa jiru jechuudha. Isaan yaala baratanii hodhuuf yaala isaanii yeroo eeggachaa jiru kan dabaree eeggachaa jiru jechuudha. Kutaa kan keessa kan galan jiru. Kan isaan immoo kutaa wasaas kutaa kan emergency kan keessa jiru haala isaanii jiru jechuudha. Barattoonni kun akkana himtuutti hospitaala yuunivarsiitii keessatti jiru sana keessatti yaalamaa jiru. Hospitaalli kun immoo gahumsa hin qabu ta'uu danda'a. Barattoota kanaaf riifeerii faa kennaa jiru humna isaaniitii ol kan wayita ta'utti. Egaa dursa hospitaalli kan manni yaalaa kan mooraa keessa jiru jira. Mooraa keessa kan jiru barattoota dabataanii dhukkubbii isaanii tarreeffaman haala wal'aanuu danda'a. Ta'an hospitaala san irraa fuudhanii karaa hospitaala yuunivarsiitii kan yuunivarsiitii kanaa Yoosfaanaa jechuudha yookaan immoo hospitaala Dabbatii jedhanii ijoolleen gaafatan haalli yoo immoo ijoollee amma sammata darbeeyyee ijoollee wajjin wal'aansu ijoollee yoo isaan gaafatanii jiranuu barataan iyyee jiru fuudhanii deemu isaanii ijoollee tokko lama tatta'aa waan ta'an ijoollee muraasa nama tokko lama achi booda achitti yoo wal'aan gaa duubaa akkana bitan ijoollee muraasa jiru jechuudha emergency room. Ayyee Muhammad ayyee Faayisaa guddaa galatoome anis dubbachuu hin dandeenye waanta ta'eef nagaatti. Riifeerii faa carraa argachaa hin jiran. Turtii keessaniif ulfina jaallummaa keenya isiniif galchina. Sagantaa itti aanuun wal agarru nagaan nuu turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.